barattoonni isaa hundumtiyyuu amala isaa beekanii yeroo aarus jalaa callisanii yeroo immoo aarri laagalis waliin taphannee waliin kofallee dhugaa dubbachuudhaaf markazni biraa gaafa wal barsiisan barnootaaf qofa seenanii achirraan ba'ani. Garuu inni akkasumatti gizee nu wajjin nu barsiisu baay'ee tokko bakka yoo barnootaallee fixnee nu bohaarsaa nu waliin taphataa like akka hiriyoota isaatiitti jechuudha wallahi akkasidha. Okay, fayyata igifti galatome kuni wantaati miti waan guddaa uume. Wajamu kana ni beekta bilbila isaanii qabda takka amani amna dandeessa Tuujii Abdurrahmaanii fi Abbaan Mubaarak keessa. Nin beeka sirriitti hin beeka bar Tuujii jechuun nama jechuudha. TikTok illee wal friend daa'uun lakkoomsaas ni barreessee bar. Dubbii dheertuun hin jiru bar wanni hundinuu ni beektan harkaa dhagee. Fayya qabatte amantaa fayya qabat beektaa. Maaltu siingee fi mobaayila isaa irraa fuutanii hiitan mana isaatti. Eega fayya qabatte amantee. Deebisaa dhaggeeffadhu. Mana isaa dhaynee wanni hiineef gaafa jalqaba asii mana dhaquun siin jelaalaan jalqabuma gizee mana kiyyaa bahu kaayyoon bilbila fuudhuun gizee isa biratti. Bakka tana qaba. Isin haa galu jalqaba yeroo manaa bahu. Quraana qara'uu fi bilbila bu'u. Isinitti ni jiraame bakka. Ayyee. Kalee kamiin isin jeebaran waan himaan kalee mana keetittis jeebar wanni kun. Itti deemu rakkoon qabu. Jalqaba bilbila fuudhuudhaaf hin dhaqe. Gizmaan manaa bahu. Gizee namni itti qara'u san dhaabbadheetiin ilaalu jira mucaan kun akkam akka ta'u. Gizeenii fi isaan deemanis dhaabbadheetiin ilaalu jira. San dura immoo hanga waggaa 2-3 kana isa kan itti dhiyeenyaan hin hordofu jira waan inni godhu jiru kana na dhaggeeffadhaan ammaan tan. Itti dhiyeenyaan hin hordofu jira. Miidiyaa irratti guyyaa tokko waa'ee markaza isaa ta'e waa'ee isaa ta'e poosti godhee hin beeku itti dubbadhee hin beeku koomantii takka singil koomantii takka isaa barreessee hin beeku jechuudha. Ilaa guyyaa kalee mana isaa dhaqetti laalaan sukkarri ija dhibba nagalee kaleessa yeroo hawaasa matatti taphatan. Barullee amma waan isin jejjettaniif kana osoo hin taane an hammallee hamileen na dhufu jira ustaazni mana hidhaa seenee taa'uun kun wallaahi alhamdulillah irra deebi'e ammas. Boqonna jira. Amma akkasii miti laal. Falmata kana biroon dabre. Burqaa guutaa kan naabse dara naabse. Jara keenya namni 2,500 warri magaalaa falmataan jiru jirtan waan inni ammaan gaafachuu deemu tana waraabbadhaa. Falmataan dhageessaa. Hin dhagaa waraabbadhaa. Reefu dabbaal gaafii si gaafate. Ati poolisiidhaa siin jee ani poolisiidhaa jette. Ati poolisiidhaa. Viidiyoo banadhu. Gaafiin si gaafachuu jira ati poolisiidhaa. Poolisiin gaheen poolisiidhaa maali? Gaheen hawaasaa maali? Gaafii poolisiidhaa juunaa deessitan. Dabbaalii gaafii si gaafate ati poolisiidhaa hiijee jette. Viidiyoon as keessa miidhagdu warra gahee poolisiin rakkoon qabu gahee poolisii waan poolisiin gootuun godhe moo maaliif ati poolisiidhaa jettanii na gaafattan? Lakki ammallee irra deebinee si gaafanna. Dhage. Waan poolisiin hin goone goote. Burqaasa. Kaafu kan hin gaafaddaa. Naaf saafasa gaafachuutti hin jira wal. Wanjala jechuun wanni ati poolisiidhaa siin jennee seera cabsuu mana namaa seeraan cabse. Dhagayi. Mana namaa dhayxee nama fayyaa qabu lafa qabdee harka duubatti hiitee mobaayila namaa fuutee fiiguu heeraa fi seera kamtu si hayyamaa ati poolisiidhaa siin jee. Mana namaa dhayxee harka duubatti hiitee ayyaan mana namaa dhaqee harka duubatti hidhee bilbila san fuudhuu ragaa fidate eessaa hin fuudhan akkasitti. Hayi. Ati amma bilbila hoggaa fuutee fiidu mana kiyyatti hariyoochaa hattoota jalaa fuudhan jenne. Akkati jette kanaa mitiriyaan mana ustaaz Maamad Bayaan dhaqeetiin bilbila fuudhe malee mana namaa dhaqee dhaggeeffadhu. Yaa silaanaadhis ta'e xiqqeessu silaanaadhis ta'e ustaaza. Akkasuma naabsi. Ammas kaa ustaaz Maamad Bayaan hidhee bara anaa bara. Barati poolisiidhaa siin jenne gaafii manuu deebise kaa. Atummaanuu hubadhuree namni ustaaz Maamad Bayaan hidhuu danda'u poolisiidha moo poolisii miti? Mucaan kun poolisii naafsi nabbal poolisii namni ustaaz Maamad Bayaan hidhe poolisiidha ati poolisiidha gizeessan.
Anaatu dhees hin jee dubbiin akka miree. Diraayiva isaa baafadhu. An poolisiidha jiree rakkoon qabu. ما كذبوا مالي Anaatu hidhee hin jee bara anaatu hidhee. Bilaal naa obsi haa guutuu akka إلى Bilaal. همزاتي عن شركة كبوت تنجر إلى فالمتا Bilal bakki tumii waraabamtee addunyaa rabbiin jeeqinaa fi warri mana keessaa. Mee naa obsaa isin dhiisaa. Bilal sagaleen kun riipoortii tokko jira. Falmataa atiitu hidhe poolisiin nama hidhuu ni dandeessi. Duba falmataan poolisiidha. Falmataa. Siidhaa isiin jennu. Anaatu hidhee siin jechu jira boo eenyu. Barna Hamza. jettee duba ati poolisiidhaan nu deebisi kaa takkaa lakkii jee. An poolisiidha. Ammas ni jiraami kaa kumaandara laal sadarkaa qaba. An bakka waa hunda bakkaan. Hidhuun hin danda'a, hiikuun hin danda'a. Okay, tanaafuu ati koomaandara jechuu. Akkana, thank you. Ammaani bakka sanii miti ani immoo waliin isiniin jechuurusi dhageeffadhaa. Argannee jirra bakka. Dhageeffadhu jecha kanaa miti yakki jecha kanaa miti dhageeffadhaa isin waan isin keessa barbaadu jirtanii miti yakki jecha kanaa miti. Ani yakki inni itti yakkamaa ta'u yakki an poolisiidhaan maarreedha jechuu miti. Poolisii mana biiroo geessee hidhuu mitis. Yoo dandeetumaa fuudhee biiroo irraa bananii geessan inni poolisiidha. Poolisiinuu nama fayyaa qabu poolisiinuu qaamni seeraatu nama fayyaa qabu dhaqee mana isaatti hidhaa harka duubatti hidhee mobaayila irraa fuudhee biraa deemuu danda'u. Seerriin kannuufi ati ummanni kaan namni dhaqee amma fakkeenyaaf ustaazni kaan akkini jechuu jiru misbaan akka jechuu jiru ani lakkii ijaan guna gares booyu jiras maraatas naan jaani sammuttu qame naan jaanitiin akkan utaalle akkanullee miine firraayine quraanatti qaraane miidhaa qabattiin amanee je inni sirri namni miidhaa qabatti gaafa amante itti qaraata quraanatti qaraatee tasgabbeessitee hiitus lafa qabdus bira teessee sammurra waan hidhee mataa hiitee bira teessaa akkasi beeynagaa booda tarkaa fi booda fudhatan sirrii ta'uu sanbooditti tarkaanfannaa sawa ammoo atikki jette inni fayyaa qabaa jette yoo fayyaa qabaate yoo lafa jeequ jiraate nama jeequ jiraate ollaa jeequ jiraate yookaanis neetworkii yookaanis mobaayila isaatiin seeraa alaa waan seerriin hayyamne itti fayyadamu jiraate riippoortii poolisaaf geessitamoo qaama nageenyaatiif geessitamoo atiitu dhaqee hidhee hidhaagii gootee garaan ceebsitee dubatti hiitee jechuudha. Falmataa siin guddisaa. Mobaayila irraa fuutee mana isaatti biraa deemtaa. Seera kamtu yoo poolisas taate yoo waan feetes taate seera kamtu sii kannee seera moo heera kamtu sii kannee jechuu jirra bae. Tayyee seera naa kannee barbaadda keeyyata barbaaddamu amma wanni ati naan jettee beektaa kabajaan natti haasuu jirta burqa galatoom. Laal jalqabuma ustaas Mahammad Bayaan hidhuudhaaf yookaan immoo qabuudhaaf poolisii dura faristi eediyaan akka nu qaba anaatu hidhuu qaba yoo poolisii jettanis an poolisiidha yoommoo falmataa jettanis an falmata Abdullaahi bakka ani jiraami akkasi wanni hidhaa isin jettan kunii fi wanti nuti keessa jirru kun waladda maali adeemsi nuti itti deemu jirruu fi adeemsi keessa waladda isin qilleensarraayi olola ooftan nuti immoo jireenya qabatamaa waliif yaaduu wal jaalachuu wal mararfachuu hanga dandeenyutti dhaynee akkas wal gurusan keessa jirra hidhuun kiyya seeraanis nan gaafachiisu rabbi biratti illee nan gaafachiisu rabbi biratti ajrii naa qaba hawaasni illee galatoominaan ja'a rabbi illee akkasii ajrii naa kataba poolisii illee moorri magaalaatti haa ta'u kaffade galatoomitaan kunaan jaanis salaamtaa akkanaa naa Garuu falmataa keenya ilma obboleessa kee dhageeffadhu meelaan waan nuti haasa'u jirru nuti amma fakkeenyaaf obboleessa kee insiin jelaal hidhus bishaan irra naqus jiidarra keessee lafa qabus mirgas taanaan yookaanis dirqama sirra jiru gootaa jechuu jira. Kan nama hogguu dhukkubu. Hoggaa dhukkube hoggaa miidhame waaran naqus taatee tasgabbeessus taatee hidhachus
hanga gartee katiinaatti bittee hiitee bira teessee nyaata afaan kakkeessee fi nyaachiftee namarraa qabdu takka if miine akka hawaasa miine godhuu mirga qabdaa jenne yoo miidhama qaba jettee amanteen siin jee. Ammoo wanni quba sitti laatamu jira. Yes. Miidhaman qabu. Ati immoo miidhaman qabu fayyaa qabaa jechuun jirtaan saayibban keetiin wiiwi. Nama fayyaa qabu ka miidhaman qabu jettu. Maaliif hiitaa ammas tokko kana lamadammoo hidhuma sanii fi maraatuma kanaa fi viidiyoo martanii as gubbaa dabarsu kanaahu ijoollee inni barsiisu san jalaa facaafattanii keessan geessuudhaa fi qaama keessanitti achi hidhachuudhaaf waan kana gootan tajattu quba isin laatamu jira. Hay waan kana kan nuti qubatti laatu jirru malee nuti yoo miidhaa qabaate yoo hawaasa miidhe yoo if miidhe ati obboleessaati bira jirta dirqama sirra jira dirqama obbolummaa ka islaamummaa ka gandaa ka hawaasummaa sirra jira hidhus taasisuus tasgabbeessus bishaan obaasus garuu immoo nama fayyaa qaba jettee amantu kan fayyaa qabas namaan jechuu jirtu mana isaa dhayxee hiitee isas qaanessitee wanirrattis facaaftee akkas waan akkanaa kana godhuun kuni eega fayyaa qaba jettee amanteen baanaa beekan eega atiitu jee ka fayyaa qabaa jettee uummataan fayyaa qabaa. Maa barbaachisee gafayyaa qaba jette. Ayyeen dhaggeeffadhu yeroo nama duraan finnu namni biraa ka dubbatus jiraachuu mala gabaabatti ilaalan inni fayyaa qabaachuu baatu mucaan kun ka godhe an fayyaan qabuun isin hin jee randee wanta hin jiru fayyaan qabu maali dhiifama fayya qabaan isin hin jeemi fayya qaba garuu maaliif hiitanii takkaffaa ustaaz Misbaa kana yoo dubbistan namni harka walii qabee hidhee fi akkana godhe numaatu wajjin dhaqee hidhee beeyte. Baalageedhaa ustaaz Maamud Bayaan fayya qaba maaliif hawaasa kana rabbashaa oolaa gizee nuti dhaynu ta'ee ulaa dadhee akkana birbir jee shuuf sanii qabanii hidhanii achitti qara'u seenan yaa obboleeyso ambar nama ustaaz Maamud Bayaan eenyu olillee yaaduu fi amma dubbii akkanatti isin as deemtan kana booda Hamzaan laal. Dubbii falmata Ogutak nawaji amma suuta galatoma dura warreen jiru taphtaaf koppiliin balleessanii uummanni asirra jirtan hundinuu galatoma fayyaa ta'a. Falmata daqiiqaa tokko qofaan si hojjaasaa waati dhiifama daqiiqaa takkaan si hojjaasaa. Maqaan kee sirriin eenyudha falmataadha Abdullahi. Abdullahi Abdusabuur Ahmad Ibrahim angabbaa torbattiin sinii lakkaawa. Maquma kee abbaa kanatti hime. Falmataasi. Maquma kee sirriinatti hime abbaa kee hojjetu. Abdullahi. Falmata Abdullahi. Amma siroomsaa si yaaniin. Obboleessa maqaa kee kasirratti bira bisu taatu. Kasirri lam. Eenyu. Dabbaan. Firoomsaa. Maqaan kee kasir. Firoomsaa eenyu. Abdusabuur. Yookaan Abdullahi Abdusabuur. Okay. Hayyee maqaan kee firoomsaadha. Firoomsaa eessa dhalatteeti? Firoomsaan jinga lamaan sinjee baruun burjaajiin baruu kijibeemta jiin Abdullahi. Firoomsaan naatee ani firoomsaan naatee dhiifama firoomsaan naatee ani firoomsaan sinjaa eessa dhalatte fixadde kana gaafii qalama ba'a. Eessa dhalatte? Haa. Ani moo. Oromiyaa. Aanaa keessan ati Harargeedha siin beekaa aanaa ati dhalatte takkaa ganda kee. Harargee. Ganda qaba. Haramayaa. Thank you. Haramayaa. Okay. Firoo maal daleedee amma hojiin kee maal biisan keessatti? Ammoo. Hojiin qabu. Fayyaa ta'e. Eessi jiraata amma? Direedawa. Haramayaa dhalattee Direedawa jiraatta. Maamma Bayaan eessa qabdeeti? Maamma Bayaan Harar. Direedawa haatee Harar dheetee achi qabdee? Ayyaaboo. Yaa akhi. Harar isiniin jira laa. Harar isiniin jira. Yeroo kana amma yeroo namni jiru kana isaan jira. Yeroo amma jiru kana. GPS dalan. Okay, eessi jirta amma saa kanatti? Inni mul'atu waatis.
Dabbaala fi Awoo bakka amma jirtu magaalaa amma jirtu irratti please. magaalaa ganda jirus siifin hima dhaggeeffadhu. Daa magaalaa. Daqiiqa tokko daqiiqa hadiraa rabbi daqiiqa. Dabbal. Silaa fayyuma qabaa waa ifinii mukaa isa akka ifimu irraa eegu jirtanii isin. Wayyaa rabbi sima. Dabbal yee. Daqiiqa tokko please. Namni ni beeka bakka inni jiru dhuma ijoollee bira qabsiisee ilaalu jirtu. Daqiiqa takka burqaan. Dabbal yee. Daqiiqa takka please naaf soo dhiisa. Maqaan isaa Firoodha. Wayin dubbachuu barbaade ayyata faanuu kan naa jarraa. Guys, yeroo takka naaf saara buusataa dha sun jiru. Isinin kam jedhe. Koy rakkoon qabu. National ID singirsiisamu national ID singirsiisamu mataa qabalee. No. Falmata bilbila keessa reeffadhu naa hojjaa ta'e please. Farta gattaa'e. Paaspoortii. Laa rakkoon qabu gattaa'e. Rakkoon qabu gattaa'e. Anis min qabatana gattaa'e. Okay gattaa'e. Maqaan baanaa bar. No rakkoon qabu asii amaneetiin jira bara amma uuma lama saran naaf dhiifama. Gattaa'e guutakka. Fuula keetiin arguu fedha. Ashi. Eeyyu akkas fayyaa ta'e. Amma isaa kana eessi girte magaalaa kan girte. Dirree dha mooraa. Dirdoon jira kalee Dabbal. dandii fi moobaayil fuudhee kutisa. Misbaa nayyaamin bakka yoo si ta'u baate deem. Gaafa guutiin jiraa miidhis bakka yoo si ta'u baate dhis gaarra. Magaalaa kan girte falmata amma. Dirdoon jira kaleedhaan deeme harari. Tayyib. Amma bayyaan fayyaa qabu fayyaan qabu. Fayya qaba maashaallah. Tayyib. Mee sababa takka badii amma bayyaan qabdee irratti akka obboleessaattis akka nama seeraattis waa si dinatti himu. Dogoggora isaa. Takkaffa the big mistake. Listen me carefully na dhaggeeffadhu amantii xiqqeesse yookaan amantii teenya laaqe. Ustaazni maqaa isaa kabajaa ustaaza ta'ee amantii teenya keessa kabajaa qabu dhiiseetiti karaa nuti hin feenatti deeme waan ta'eef kunummaa nu badii guddaadha. Waa hundi Lammaffaa badii ifama naa eegaa. Nama hedduu akkasii jira. Lammaffaa amantaa xiqqeesse lammaffaa badii lammaffaa. Abbootii ulamaa teenya gurguddoo maqaa yaamee arrabse. Sadaffaa. Sadaffaa immoo ofii isaatiif lubbuu isaa miidhee kunummaa mataan isaatu wanjala. Amantaa xiqqeessuu fi ulamaa xiqqeessuu fi lubbuu fi miidhuudhaaf yaaluun seera mootummaa Itoophiyaatiin nama gaafachiisame. Nama gaafachiise. Isaatis akkanumatti useetuma jechuudha. Okay, fayyaa ta'e ayyi. Please, okay, nama gaafachiise. Jalqaba irratti ani poolisiidha nuun jettee deebitee immoo ani hojiin qabu nuun jette. Maal osoo daree tara lama. Jechuun akka isin jettanitti Akka nuti poolisiitii jedhetu amma akka deebi'ee hojii dhableeti. Falmata tarraadhumaatis taasisuu Isinitu jira. jeebara. Tarraadhuma. Yeroo takka tarraadhumaatis taasisuu jira. Rakkoon qabu annatti. Okay, hojiin kee maali obboleessa kee? Ani moo Eh, barataa barataadha moo nama markasa qabu? barataa. Waayee markaza jechuun akkam jechuudha hojiidha markazni. Okay, maaliif poolisiin nuun jettee ati? Akkasin wanta kaa akkasin hiikaa galumsaa Akkamitti gadi gadi lagi hiikaa galumsaa beeksanii. akka keetitti ati darasaadha moo nama markasa qabu moo poolisiidha? Allaal barnoota laal hunda isaatu barachuutti jira kaanis akaadaamii baradha yuunivarsiitii haramaatiin baradha wanta immoo diin kiyyaas immoo harargee waan hin jiru na bira jira waan ta'eef ni baradha hunda. Tayyib. Mamma beeyan qaamaa wal beekamoo ati saahibummaa dhiigaa walii qabdan. Firummaa foon baanta. Saahibummaa lafarra wal beektanii walitti dhiyaatan moo fooniin dhiiga walitti reeyima? Maama bayaan jechuun anaaf obboleessa Islaamaati. Ustaas tuujii nama jaamu irra naa bilbilta amma takka naani bidda amma isaa kanatti. Dandeessaa? Ustaas tuujiin keessaan na barreessu jira wallaahi dhugaa rabbi. Dhufuu danda'amu danda'u. Bilbila tokkichaa kana waan hin fayyadamuuf yoon beeniin fida itti barreessee waan inni naan jee ilaaleetiin hin dhagu gandasa yoo naan jee keessaan barreessee ture beekte waan inni naan jee ilaalee yoon inni dhufa jee bilbisaati ni dhufa. Dagee meeqaan seega? Baatee akka deebituuf si dubbiftee dagee meeqa? Jechuun gaa yeroo inni na jalaa dubbatettiin si dhufa. Taayib osuma as keessa girtuu gubbaan akkatti dawaluu dandeessu ammoo kallattii. Hin bahu as keessaa yoon hin dawwale isatti.
اوكي اتكتا ان لا لي انا ربي بلاي وقتك يعني يو ترتسي دربا يو دقيقة نو شديدة نو نو تسندر فلما اتكتا ان لا لي انا Ajiniin bilbila sana. نايم تاما نو انا بلا كلمه تاعت بين كلمه تاعت دقيقه بلبل Tafakuri. في أول بدو فالمتا Dubbaddu angasa. فالمتا دراتي 6 منيت الري أستاذ تاجو في السنجنة الري تجدمني إن دي بساتة ترت أما وان غافي تكسيدي سوفر وغا نيم بالبلو في أدى ركو إني كابو فاكو بلو ما تتكاب دي أكيدا متاسف تجرتا مراتشو مرات اوكي كويس فلما تاكتك Kalau jira kami sejala khas jala ta sila. ورا مرة عندي من وقتك كم Eenyutu ijoolleetee yaa Okay. bareedu kan nama namni اوكي sool وقتك isin اوكي kanaa وقتك anu فلما تاكي وقتك هدو سرقة بنك دي فهم هدو اللي انت بنك كوسا انت كونه استاذ هم زاني كده هم زاني جابر Ninjira ya. اوكي جرى خير فلما تاكي سمند رجع بتن الراس خليس اداس انقداس اماس رجع بتن فلما تاني yoo seerri biyya san keessa jiraate namni maama bayaan akka inni hidhamu godhe isa tokko ka gaafatamu falmataadha. Yoo maama bayaan nama qabaate la yoo qoy falmataa qoy yoo maama bayaan fira qabaatee nama qabaatee namni isaa loluu fi isaa duulu jiraate falmataa atuu yakkamaadha namni maama bayaan yakka godhee wanjala godhee dhiitisee maraachee shira irra dhadhe si akkamitti tokkoffaa afaan keetiin maama bayaan fayyaa qabaa nu jette. Nama fayyaa qabu halkan sa'aatii 10 mana isaa deemu maaltu fidee tokko gaafiidha. Lammaffaa gurbaa fayyaa qabu ciibsitee hiitee quraanatti qara'u maaltu fidee lama. Sadaffaa maamma bayaan eegaati ciibsitee isee hiitee quraanatti qaraatee booda sa'a meeqatti waraanni mana isaa dhufe waraana san eenyu fidee waraana saniif mana maamma bayaan lokshina eenyu kanneen waan biraati. Sadi afraffaa badiilee ati maamma bayaan gubbatti tarreessite tana uummanni hundi hordofaa ture ni jirti moo jirtu waan biraati. Tabira an poolisi gatte an barata gatte animaali gatte tartiibuma waan qabdu qoosu jirta maamma bayaan gubbatti namni zaamaa godhu jiru tokko si maamma bayaan fira qabaannaan ammarraa kaasaa seera dhiyeessaa gaafa dabarmataa kalammaffaa ustaas tuujii namni jedhamu suuraa isaanii ergaa wanta kaan waada isin seena warri ustaas eefiin gettan warri sheeka eefiin gettan biddeenni keessan miidiyaa kana gubbaadha qoy carrisaan biddeenni keessan miidiyaa kana gubbaadha. Biddeenni ustaazaa fi biddeenni sheekaa keessattuu warri markasa qabdan biddeenni keessan uummata 3,300 kana. Hojiin keessan barsiisummaadha barsiisummaa keessan immoo biddeena irraa nyaattan uummata kanarraa. Tokko san qofaa miti. Barsiisaa maqaa ustaazaa qabu nama 5 dubartii arsii fi shawaa nama 5 irraa kan maallaqa manaan si ijaare geeddiree dhawaa keessatti suudii gollee girturraa maallaqa guuree ani oliin isin guura. Hojiileen isin markasa keessatti dalagaa jirtanis takka takka gayyaa. Keessatti warri maqaa ustaazaa qabdan kan markasa qabdan warri akka tuujii kun shirri isin walirra xaxxanii wal maraakitanii islaamummaa nama jibbisaa jirtan maalleen isin dubartii maqaa barsiisuutiin saamaa jirtan achi teessanii maalleen isin ammallee mana siibinna dakki siibinna bakka adda addaatti nama shankaambee kaan suuraa qabu kaan risiidii qabu kaan guuree harkaa qabu isin hundi ni jirtan ustaaz tuujiin haati mana maamma bayaan duraanii booniyyoon nutti himtee jirti maamma bayaan mataan isaa viidiyoo irratti haasawee jira uummanni bal'aa kana keessa nama ragaa bahu ni jira. Ustaas tuujii namni jaamtu ati nama markasa maamma bayaan akka inni diigamuu fi barattoonni maamma bayaan akka isaan bittinnaawwan godhe rizqii fi biddeena maamma bayaan markasa keessaa argachaa ture namni afaan qabee agabuu sanirra dhaabbatee maamma bayaan gara fuula miidiyaa dhufee waan hin taane akka laaquufaa godhe si yoo nama taate yoo dhiira taate na dhaga'u jirta siin beeka. Daqiiqaa 5 siiqan daqiiqaa 15 siiqan daqiiqaa 15 kana keessa kootuuti waan si gaafanne takka takka nu deebisi yoo diddemmoo suuraan kees suuraan haadha manaa kees suuraa ilmaan kees lakkoofsi kees hojiin kees takka takka jirti gasii gurra
qubanu qabaadhu. Biddeenni ati maamma biyaan dhorkite biddeena miidiyaati, biddeena markasaati, biddeena barattootaati, biddeena uummata bal'aa kana, biddeena maamma biyaan irraa murtee riskii maamma biyaan nyaattee isa maraakitee as gubba baafte san atis ni dhabde wabillaa ilkariim. Kana anaas siin jedhe. Walii gala mooriin galu. Maamma biyaan barka isaa diigee barattoota isaa bitee hatee bittinneessee riskii isaa muruudhaan ustaas tuuji. Yakkamaan si barbaannaa hoottu. Biyya keessatti gurbaa fayyaa qabu. Biyya keessatti gurbaa fayyaa qabu. Shariika isaa guurratee fayyaan qabu jee mana isaa deemee hidhee ciibsee amantaa xiqqeesse jee waraana itti yaamee kamanaa baasee hidhee falmataadhaaf maamma biyyaa yoo jiraattan falmataa wanjalaa seera dhiyeessaatii yakkasaa gaafadhaaf. Xumuree Hamzaa dhiifama. Galatoome amma carraan keenya tolaan fudhachuun hin Dabbaan fixattee